እውነቱን ተናገሪ። እኔ አንቺ ፍቅረኛ ሞሽን አይደለም። እኔ አንቺ ፍቅረኛ ሞሽን አይደለም። አሚር ረፍ ቤቲ እውነቱን ተናገሪ። እውነቱን ተናገሪ። ሞሽን Nageenyi jaalalli araarree Kiristoos isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaalam jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha. Nagaa guutuun qaba carra galata Waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee simbirreen akka jiraatu Waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri nagaa ammaatti laayik sabskiraayib gochuudhaan jabaadhu waan gaarii hojjechaa jirta itti fufii jettanii na jajjabeessaa jirtan marti keessaniyyuu guddaa naaf galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun jaaladha. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib taasisuudhaan gara chaanaala kiyyatti dabalamaan asumaan affeerraa kooti isiniin jechuun jaaladha. Egaa maal qabattee dhuftee sarkaan namoo jettanii akkuma jalqaba isaa argitanii viidiyoo irratti jechuudha. Gisee tokko gowwaan hin dhalatini dhalatiyyuu hin guddatini sara Oromoon hin naamamaa maaliif dhugaa isaati gowwaan yoo dhalates bu'aan qabu dhalates yoo guddates bu'aan qabu maaliif miidhaa fida malee bu'aan fidu isiniin jechuun jaaladha. Egaa yeroo tokko sammuun keenya wanta yaadu dhiisee yeroo ilmi dhiiraa bara kanaan hin beeku bara akkamii keessayyuu akka jirru wanta isaatiyyuu naaf gala hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Siyaatee kanatti akka durgisee eenyuudha jechuudha. Amma ulee rukuchaan hin jiru dhugaa. Nama dabaddabu hin jiru maaliif sammuu isaa nagaa qabu daa'ima xiqqashuuyyuu dabaddabanii osoo hin taane gorsanii ababbalanii balleechaa ishiin balleechite irraa deebisu malee rukutaniiti miti isiniin jechuun jaaladha. Dureedha kun gisee horii eenyu tarii hoggaa horiin minaan nyaate waan ta'e minaa cafaqee muranii akkasittiin kan nu dabaddabanii innaa seera akkasitti kan deebi'aatoo jiru akkasittiin immoo kun amma deebisaatoo jiru aadaa fi duudhaa fi safuu Oromooti isiniin jechuun jaaladha. እና kanarraa Waaqayyo nama baraaru dhiira gowwaa akkanaa isiniin jechuun jaaladha. Maqaadhaa dhiiraa surree uffateetoo deema maaliif dhiifama jecha kiyyaafillee dhiifama naaf taasisaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif ilmi dhiiraa tokko akkamittiin bakka maaliif shamarra jechuun shamarri koo haadha isaa obboleettii isaa bakka maal saniin jechuun danda'a. Aggatii dubartiin jiraattedha miti ilmi dhiiraa kun kan dhalatee itoo lafa kanarra deemu maaliif madda uumama isaa jechuun ni danda'ama Waaqayyoodha gaditti isiniin jechuun jaaladha. Maaliif dubartiin rukutamuu hin qabdu akkanatti amma barbaadde haa balleessitu balleechaa ishii immoo uleedhaan dabaddabee akkasittiin amanii ani jaalallee keetii moo jaalallee keetii miti bakka. Maaliif namni tokko osoo jaalatee fi qaada isaatiin osoo wanta akkasiisan dubbachuu barbaadde gaafuma jalqaba inni qalabatiin sitti kaawwadha jedhuun argita yoo ta'e jechuudha bakka riiviyuu ba'an irratti jechuudha. Maaliif gaafa inni qalabatiin sitti kaawwadha jedhuun lakkiin kaawwadhu jettee qalabatii kaawwachuu gaafa ishiin didde sanidha. Maaliif namni kun maaliif hin dide laata rakkoo mataa ishee qabaachuu dandeechi shamara waan ta'eef iyyuu hin beekamu. Wayfiyyuu taqabbaluu didde wayfiyyuu fudhachuu didde jechuudha hawaasa fuulduratti. Maaliif rakkoo keessa ishee jiru ishiitu beeka malee nuti beekuuf hin dandeenyu waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif sila kanaaf jennaan rakkoo ishiisan yoo isatti irree ishiin himuu sodaatte guddinyaa isaa itti ergee maaliif akka ishiin didde qorateetoo maaliif akka ishiin didde hunda isaa baruu qaba moo yaametoo akka nama jabbiloota eegootitti akkasittiin garafuu qaba shamarri rukutamuu qabdi dubartiin akkanattiin haa balleessitu amma barbaadde haa balleessitu bakka maaliif namni tokko gaafa balleesse rukutamee uleedhaan giddiidhaan immoo dirqiidhaan ani jaalallee keeti ati jaalallee kooti jechuurraa maaliif bakka jaalalaan jira miti. Fedhiidhaan abbaas yoo barbaade yaamanu yoo barbaadu baate immoo yoo haadhiisu yoo isa iyyuu ta'uu baate immoo simimmiidhaan qabee bakka maaliif rakkoon kee maalidha salaa dura isaa maaliif waa malee maggojjoonni naartuu jedhame teere waa malee sareen dutti jedha Oromoon gisee mammaaku waan ta'eef iyyuu wanta isaan dura isaa keessa waliin haasa'anii reeshin isaa wajjiniin qaban walitti dhufeenya isaa wajjiniin qaban waan beekuuf garuu miidiyaa uummata isaa fuulduratti hin bahee dura isaatis qalabatee sitti godhadha kan jedheessiniin jechuun jaaladha. Waa malee baay'ee dubbatu innis uummata fuuldurattiin ziqqi jedhee qalabateen sitti kaawwadha hin jedhuuni siniin jechuun jaaladha. Ta'eetumayyuu garuu maaliif shamarri hin beekamu kaa'ee yeroo kana mubee waan jedhe dhageessan miti jedhee shamarri sadi janajjanaa dhiira sadi janajjanaa tokko saayinaadhaan miicatanii tokko kafanaan tokkos ta'anii tokko madabbaraa tokko immoo kan jireenya dhugaayii jedhee lafa kaayetoo jira waan ta'eef iyyuu hin beekamu akkas yoo ta'e
Mucaan tun waa'ee duubaa nama biraa jaalattee qabaachuu dandeessi nama lama kan janajjantu ta'e isa saniinis hin jaaladha jecha maaliif yeroo kana ammoo kan baay'atu namni tokko kan walitti dhufee baqqaashu wal wajjin hin deemuu fi jaalala dhugaa atiif osoo hin taane xiqqemeedhaaf jechuudha faayidaa ishee har'aatiif maybe namni wanti beekamu tokko hin jiru jechuudha maaliif isa kana yoo xiqqimii isaatiif irra fayyadamuudhaaf mucaa kanatti kan dhiyaatte ta'ee sin jaaladha wantoota akkasii duuban kanaa softu ta'e nama ammoo dhugaadhaan jireenya ishii keessa kan jiru jiraachuu danda'a. Beekamu waan ta'eef iyyuu tokko kanaaf diduu dandeessi lama ammoo maatii ishiin jaalatte maatii ishii jaalachuu fi dhiisuu danda'a wantoota baay'eedha wayifiyyuu fudhachuu didde mucaa kana amala biroota ammoo wantoota jiru miti dhiirri baqqashuu amaloota baay'ee qaba suusii baqqa kana jedhee isinitti himu wantoota sassayyoo kan qabaatu ta'e mucaan tun wayifiyyuu jeddidde maaliif jireenya jechuun har'a sadarkaa jaalala keessa jirtutti har'a ishee jette wanta tokko sirreechuu kan dandeessu osoo gara bultii seentee bultii kee hin ijaariin hin duratti jaalala keessa sadarkaa kanarra osoo jirtu gazee jaalala keessa jirtu wanta tokko baqqaashuu itti himtee namni tokko sirratu kan Antau yoo ta'e jireenya ittiin itti seenta jireenya kee jechuun bara jireenyaa kee bakka maaliif jireenyi kee tokko ganama siisirrate ganama immoo yoo siisirratiin ganama yoo daandirraa badee inni akkuma daandirraa badeetti maaliif gaafa bultii tokkotti seentu bultii kana har'atti seentee nama siin taane nama siif baqashoo maaliif abbaa manaa gaarii siif hin taane maatii keetiif nama kanarraa boru dhala horatta waan ta'eef jechuudha dhala isaatiif nama maal sinin jechuun danda'a. Dhala isaatiif bakka maaliif kufee ka'ee nama dhala isaa guddifachuudhaaf nama hojiidhaaf tattaaffii qabu yoo ta'e malee har'a baqqaashoo jaalaluma sadarkaa kanaatiif yaa ta'u jettee namni kun boruuf jireenya bakka hin taane kashalaphee akka ta'e osoo argitu gaafa har'atti galte jireenyatti gaafa tokko seentee har'a bultii keessa galtee bultii keessa baatee hiiktee maal taate maaliif tirfii afaan namaa duwwaadha sinin jechuun jaaladha maaliif hin ta'u nama kana akka hin taane osoo beektu ishiin dura isaatti garuu diduu ishiitiif ana baay'ee natti tolteerti maaliif bakka nama kanarraa wanta hin jaalatin tokko qabdi waan ta'eef jechuudha wanta hin jaalatin tokko qabdi wayiniif amala badaa qaba waan ta'eef akka kana sirreeffattuuf jireenya ishee keessatti har'a seentee bultii ijaarratte ishoo nama safuulduratti ammoo odoo nama tokko tokkotti nama safuulduratti ibsiisaniiti gurraatti fakkaata taqabbaluu dandeessi garuu namni har'a hooyi akkasii maalidha sin hin jiru galee jireenya keessatti namni tokko si wajjin hin jiraatu maaliif jireenya keessan keessatti haati keessan abbaan keessan obboleettiin keessan jireenya keessan keessa siniif hin jiraatan jireenyi keessan yoo ganama sinii tole yoo ganama sinii tolle amma bara jireenya keetiitti bakka maaliif akka jireenya siyoolii keessa jiraatutti tidha kanaatti jiraatu jechuudha jireenyi yoo dura sirrateen namnis ati wajjin hin eenyu jettu kunis jireenya isaatiif bakka maaliif bultii isaatiif kan hin tattaafanne namoota jiru miti sana fi kan wajjin jaalanne bakka wantochi tokko bakka xaxxaraniituma dhiqataniituma ba'aniituma deemu hojii kan hojjedhu hojii tanaan hojjedha maalidha kan hojii tuffatan namoota baay'eetu jiru waan ta'eef iyyuu nama akkasii yoo ta'e mucaan tun hin tolchite baga dedde maaliif ammas immoo inni baasee asirratti miidiyaa irratti rukutee maal jedhe ishiin dhugaa ishiin nabdu wannuma barbaadeef yoo ta'e sinin jechuun jaaladhaa xiqqee dafisiyootti dhiyaattee wannuma barbaade akkuma barbaadeef iyyuu yoo ta'e garummoo nama tokko sun jaalatte sun jaalanne jedhanii bakka maaliif faayidaa mataa ofiitiif garaadhaaf jecha jechuun ni danda'ama maaliif bakka wanta darbu tokkoo fi osoo wanta badaa gochuu baatanii sinin jechuun jaaladhaa amma namni dhufee micayyoo irratti shoo akkas gootee maalidha jedhanii koomantii dandaqanii accaban odoo ishiin jireenya kanatti galtee namni tokko namni dhaqee jireenya kana ishiidhaaf jiraatu hin jiru jireenya kana ishiitu wajjin hin jiraatu amma bara jireenya ishiititti maaliif tokkoffaa bultiitti gaafa galtu bakka bara jireenya kee guutuu nama kana wajjin hin jiraadha yoo duute du'aan adda baata jechuudha maaliif jireenya mooyyuu keessa seenanii keessaa ba'uurraa alaalatti akkanatti ofirraa dhorkuun dhugaa dubartii jabduudha baay'een ishee dinqisiifadha siniin jechuun jaaladha hin tolchite baga diddii nama siniif hin taane sinillee bakka maaliif har'a hooyi nama hin ilaalina namni boru sirrataa har'a sirrataa akkas siniin jechuu jaaladha namni tokko jalqaba yoon sirratiin abadan mamuluutti hin sirratu namni sun maaliif dura isaa sirratiin gorsite oma waan tokko isa oman fayyadu qotiyoo abaa yoo argitan amma barbaadde qaxaqqaxe
inkaatu qasadeetuma deema waan ta'eef jechuudha. Namnis jalqaba isaa hojiidhaaf tattaaffii hin qabu. Bakka wantoota tokko tokko hojjechuudhaaf inni keessi isaa kaka'umsa hin qabu taana namni sun sanafiidhuma bu'aasiniif hin qabu. Namoota akkanaatirraa of eegee akka isheetitti nama isiniif hin taane jireenya keessan keessatti hin galchinaa isiniin jechuun jaaladha. Isheen irraa rukutamte seeraan dhattee yoo gaafatte miidiyaa irra jira waan ta'eef iyyuu seeraan haqqi ishee irraa hin dhabdu hin gaafattee tolu. Irraa fudhattee asirratti immoo yoo qaamni mirga shamarrootaatiyyuu isa kana gaafachiisuu danda'u. Mucayyoo akka barbaadetti dhibbaan dhibba isa gaafachiisaa jechuudha. Isarraan kanaaf mucayyoon tun maatii qabdi, fira qabdi. Aantee qabdi duuba waan ta'eef iyyuu isaaniyyuu rukuchaa inni har'a rukute kanaaf abbayyaa akka inni dhiifama gaafatuu fi akka isa sassachiisu adabbii isaaf kennamu kennisiisuu danda'u. Waan ta'eef iyyuu nuti illee ijoolleen keenya shamarranii mucayyoo tanarraa barnoota baay'ee fudhachuu dandeessu. Rukuchaa ishee bichaan laalina baga akkas godhe baga maal godhe laa jireenya keessan nama siniif ta'u. Bakka nama hojiidhaaf tattaaffii qabu. Boru gaafa ati gara jireenya saniitti illee galte nama bultii isaatiif eenyu qabu kabaja qabu siif kabaja qabu maatii keetiif kabaja qabu abbaa mana gaarii siif ta'uu danda'u. Boru gaafa ati daa'ima irraa horatte daa'ima keetiif gaarii kan ta'u ulaagaalee daa'ima keetii kan siif guutuu danda'u. Malee akkanuma xaxxatanii nama heerumanidha bultii abalu bultiitti galeedhaaf bultiitti galuun hin barbaachisu sinin jechuun jaaladha. Egaa oduu sinitti baay'isa dhiifa. Manaaf godhaa bakka dogongora kootii na wakkalchaayii sinin jechuun jaaladha. Bakka dogongora irratti kun sirrii miti jechuudhaan koomantii keessanii naarra maddaana sirreeffadhaa sinin jechuun jaaladha. Beekii osoo hin taane wallaaltodha. Ammoo natti dhagahame ammoo irraa barnoota ni ta'a jedheetu yaadedha akka bakka maaliif gaaf sanis akka laaletti kaalecha ture muluusaa laaletti nan ture waan ta'eef iyyuu sinin jechuun jaaladha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nagaatti naa tura.